Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni isinaaf miidiyaa jalatti argamtan nagaan koo kabajaa bakka hunda jirtan isinaa qaqqabu. Namoonni turtanii na hordofaa jirtanii galatooma. Warri reef gara chaanaalii kana dhuftan subscribe gootanii maatii kanatti dabalamuu dandeessu. Viidiyoon ani hojjedhu yeroo hunda isin qaqqabu yoo barbaaddanii mallattoo filafiitti itti mul'attu sana cuqaastanii yeroo hundumaa viidiyoon ani hojjedhu akka isin qaqqabu ta'a jechuudha. Video bohaarsoo video irraa barattanii kana isiniifan dhiyeessa akka hordoftan asumaan affeeramtaniittu galatooma. Amma gara viidiyootti isin dabarsa turtii gaarii waliin. Kanatti aansee har'a kan viidiyoo isiniif kan dhiyeesse qopheesse nama wayi kan TikTok irratti shamarran keenya baay'ee abaaranii fi baay'ee arrabsanii security TikTok dha jechuudha. Namni suni dhiiras dhalaas nama karaa baqa safuu nama cabsuu keessumaa shamarran uffata sirrii malee uffatanii kana irratti baay'ee xiyyeeffata namni suni. Amma yeroo ammaa kanallee tarii abaarsa ijoollee shamarraniif abaarsa namoota garaagaraa tarii jibbuurraa kan ka'e tarii waan isinatti fakkaata secretummaa sana hojii isaa waan isinatti fakkaata. Garuu yeroo hunda bilbila gaafan banee viidiyoo nama sana argu sa'aatiin argutti kolfanna qaba. Dhugaa qaba namni sun. Namoonni tokko bilbiluma nurka jira jedhanii iccitii isaanii kanaa ta'antu jira waan baqa yookiin viidiyoo waraabuufaa jedhanii akka waan suuraa ka'aa jiranii kan fakkaatan fa'a argaa oolla. Kanaaf bilbiluma birrima keenyaan binnee kaanii maaliif ittiin nama qorree ofis qorraa waan jedhu yaadan qaba. Meek akkuma isiniin jedhe kanatti viidiyoo nama sanaatti bohaaraati walitti deebi'e. Isin immoo guyyaa fixattanii kaatanii bakka amma immoo asirratti dhuftanii asirratti fixachuu dhuftanii hoggaa keessaan fixattanii kaatanii macarrashaa keessa TikTok irratti dhuftanii isin immoo way waageetti leen bareedu dhiisa tokko ilaamee akka gootanu amallee isin hirkaa babbadee jirti jiru dhiisaame karaa baddaniittu. TikTokitti yeroo otoo gubdanii das nama jedha. Unnaan kol fuudha sakkanaatti. Adda akkoo dhufanii akkoo. Yaa Allah akka gootan dhiisaan bareedu. Isa reekoordii biyyatti ergitan dhiqqa dhuftanii asirratti haasoftu abbeedhaati. Inni qancaraa'u. Deemasii. Kan biraa kan viidiyoon har'a ittiin bohaartu jedhee yaadee isiniif qabadhee dhufe namoota lammii biyya biroo ta'anii weelluu afaan Oromoo wajjin TikTok kanarraati namas bohaarsaa oolanii isaan isiniif qabadheen dhufe wal duraa duubaan isiniifan dhiyeessaa itti bohaaraa. Jarri kun afaan Oromoolee sirniitti beekuu baatanii jaalala muuziqaadhaaf qabanis ta'uu danda'a. Haala garaagaraan muuziqaa kana akkuma ta'ettu duukaa kan sirban jechuudha argaa oolla. Anaan immoo namoota na mudate nama lama yeroo baay'ee TikTok irratti nan ilaala. Yeroon akkaataami TikTok seenachuudha. Isaan kana lamman wal duraa duubaan isiniifan dhiyeessa itti bohaaraa turtii gaarii. Shakiltina pawanyesa Timanam bidango bobesa Magaltiti ilkambatesa Situmaru mango bobesa Shakiltina pawanyesa Timanam bidango bobesa Magaltiti ilkambatesa Situmaru mango bobesa Jake sakatani maka gurengeraru kapatamun nuftari jallatan garaniru abide korma gole kankaron giddi matu argitatu komale kurmanu baboratu abide korma gole kankaron giddi matu. Namoonni reef gara chaanaalii kanaa dhuftanii ana dhufu like share gochuudhaan
warri subscribe goone immoo subscribe gootanii dursitanii achiin booddee like gootanii share gootanii namoota biraa yoo geessanii baay'ee isin galateeffadha jechuu kooti. Akkasuma yeroo biraa viidiyoo biroon hanga walitti deebinu waan hordoftaniif galatooma. Bye bye.